seenaan dhagee baay'ee jaalladhe isinitti himaa baay'ee irraa baranna na dhaggeeffadha. Dubartii tokkotu jirti wayyaa miiccattee hafti torbeessa jalqabaarratti. Torbeessa jalqabaarratti gaafa isheen wayyaa isheen miiccattee haftu ollaan ishee tokko karaa foddaa ilaalan. Gaafa inni ilaalu wayyaan isheen hafte hundi isaayyuu xureedha. Wayyaa kana miiccattee hafte jennamoo maal jenna jedhee bira darbe. Torbee lammaffaattis gaafa isheen wayyaa miiccattee haftu karaa foddaa dhaqee ilaalan. Karaa foddaa gaafa inni ilaalu wayyaan isheen miiccattee hafte ammas xureedha. Maal nutu miiccu sana dhiistee wayyuu maaltu ishee rakkisee wayyaa xurii hafuutti jedhee gaafa inni haasa'u ilmi isaa dhaga'an. Jennaan torbee sadaffaattis gaafa ishee wayyaa miiccattee haftu namtichi karaa foddaa ilaalu dhaqe. Gaafa inni karaa foddaa ilaalu dhaqu wayyaan isheen miiccattee hafte hundi isaa qulqulluudha. Wayyaa miiccaa barti jechuudha akkamitti har'a darbee fi wayyaa qulqulluu haftee jedhee gaafa inni haasa'u ilmi isaa akkas jedhaan abbaa koo anatu ganamaan ka'ee foddaa ittiin ilaaltu sana qulqulleesse foddaa keessa xurii ture malee kanaan dura dubartiin suni wayyaan ishee miiccitee haftu hundisaayyuu qulqulluu ture jedheen jedhama. Kanaafiyyuu ilaalcha nuti namaaf qabnu akka nama gadi buusnee ilaallu nu godhata. Kanaaf ofaa ilaallu jechuu barbaadeen galatooma.